miti, namni kun sheekaa miti. Namni kun nama gartee namuma akka kiyyaa fi nama akka kiyyaa normal person badiin isaa fakkeenyaaf inni osoo umrarra jiru ta'e osoo hajjirra jiru ta'e namni kun waraabbii akkasii waraabne beek. Viidiyoo if waraabeetuma mana galee jalaan walleetti naqee malee yaa akhi maal taate balisu harama keessa dhaabbatee hin goone waan kana beek. Harama keessa dhaabbatee wallee itti shideetii miti. Yaa akhi namni aqlii qabdan waan kana gallaala. Anuma fakkeenyaaf kaabaa jala dhaabbatee viidiyoo waraabee takka ana akkana xawaafa godhuuf waraabee mana galee sagalee qur'aanaa ta'e sagalee nashiidaa ta'e sagalee wallee ta'e sagalee adda addaa irra waraabee jechuudha. Amma achitti badii dalagee jettanii hukmiin gurguddoo hukmii uummanni sahaabaa irraa sodaachaa ture hukmiin gurguddaa irra darbitan qaalicha. Yaa obbaleessoo wal jarjaruuna wal jarjaraat ulaa'ika hum badiisaati jedhu hin jarjarinaa jaran gurbaan yoo achittu akkas godhe akkaataa itti gorfannu jira akkaataa karatti deebisnu jira akkaataa itti qajeelfannu jira. Sababa kanatti amma inni garee godhatee garee waanuma kanaa godhuu qabda. Nama tokko akka dhuunfatti gabbee islaamni akkana jeen arrabsine gurbaan kun badiisaati. Kana keessaan gorfatudha. Yoo danda'an wantoota akkanaa ja'anii namni mana rabbii keessatti badii dalagu rabbii biratti kitaabni isaa akkana bifa kabajaatiin dubbatanii bira dabru. Maaliif lubbuu isaa balleesse gurbaan kun isa badiirraa qabuu qabna malee arraba ganda isaa arrabsu haadhaa fi abbaa isaa arrabsu isa arrabsu shari'atamtu siifan. Gurbaan kun rabbiin arrabsine rasuula rabbiin arrabsine badii isaati. Yabbaleesoo mee dhaggeeffadhu tokko keessan as keessa nama 246 jira miti. Mee guyyaa meeqa haati masjida keessa teessee obboleessa keen hamatin. Mana rabbiin salaata jettee dheetee ati obboleetii ta'e hijaabni si akkanaati uffanni si akkanaati takkanaa jettee hasalaataaf masjida dheeteen guyyaa meeqa nama hamatte masjida keessatti. Badii teessan rabbiin addunyaatti mul'isne badii namaa maaliif mul'isuuf jarjarta. Ati hoo darastichi gurbaan anaa fi ati guyyaa meeqa masjida dhufne nama ajandaa godhanne nama meeqa badii meeqa masjida keessatti hojjenne baleessu nama meeqa arrabsine nama meeqa wallalle nama meeqa hamanne mani rabbi bakka namatti hamatanii bakka itti nama wallalanii bakka itti nama xiqqeessanii guyyaa meeqa masjida rabbi gariin nama masjida rabbi gisee dhufinuma nama hamachuu arrabsu seene ganda isaa arrabsu seene biyya isaa arrabsu seene kunilleen waan fokkootaa uummata keenyarraan eegnamne keessaa. Ani Naasira Noor Hamzaa yoon badii dalage badiin tiyya wanni warra kiyyaadhaa fi abbaa kiyya arrabsaniif maali? Wanni ganda keenya arrabsaniif maali? Gosa kiyyoonni arrabsaniif maali? Amantii kiyyoonni arrabsaniif maali? Warra na fakkaatu hunda wanni arrabsaniif maali? Walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jaa rabbiin. Badiin nama tokko badii nama birarratti baadhamuun taatu. Badiin tiyya raggaabaa jechuu qabna. Ana kaballeessi ana kagorfamuu qabu. Ana katti dubbatuu qabdan. Badii tiyyaaf wanni ganda kiyya qabataniif maali? Wanni warra kiyya qabataniif maali? Wanni hiriyoottan kiyya qabataniif no isa ganda nama arrabsu gurbaan badii balleesse waan dhuunfaa isaatii fi rabbi jidduuti keessaan deemaati gorsa sin arrabsine gurbaan ati guyyaa meeqa masjida keessatti seen nama hamachaa jirta badiin badii teeti guyyaa meeqa zinaa hojjatte guyyaa meeqa farshoo dhuyde guyyaa meeqa ribaa nyaatte guyyaa meeqa nama hamatte guyyaa meeqa nama arrabsite guyyaa meeqa kee rabbi sattaree tanamaa maaliif sattaru irratti hin tattaafanne maaliin dubbaddaa maalii ajandaa godhaddaa no siitu nu baxabbatu jira hawaan kana sheer guru jiru hawaan kana irraa inumaa ajandaa godhe irraa dubbataa jiru oromoon teenya namni muslimaa waan kana dogoggora ta'uu wallaalteeti isaan barsiisuu waan kana maxxansitan maali moo waan kana daran gaazatti naquuf dhiifama naa godhe akka wallaala kiyyaatiin dhaamsa na rabbi na beeksise sii dhaameetiin jira sii ta'uu irraa gorfami yoomoo wallakki qurramaan raaqaba rakkoon raaqaba jette qawaacida lakki nama badii dalagee bid'aa dalagee durraa dubba no kun bid'aan daleen gurbaan dogoggore nafsiyyaadha dogoggora isaa san akkaataan itti irraa gorfamu akkaataa qaba
أنو رادو بتون كبامة سلا قرو درك أمان نقول يفين دبته حواسا وان خنا فكون خيني كأجيلين جروا ديرو يو ربي رحمة ساتي نقول جمالي ربي نو هكا يلشو خرج ببريسو نم تجيك خان قافا خانبر ومني رسول ربي فرشو يسادو قرقي سووتا وجئي قرسي ومني مو اتخان شيطان الرتي سكركرتني جين بدي بلي سامي ايه سووتا نم تجيك خان فتك أبانيتي قرسم ملي نم تجيك فرشو إذا جاني بلاتي بوسان بلاتي بوسنان شيطاني نوما أكنا سيقولن إيه درن وان برا كبليسو أكتين خاصة رسولي سووتا قرسي نم تجيك سام أكاتا أتي نما قرسن تجرا أكاتا نما تدوباتن جرا نما خنا فيا إسالة قبدا وبنا إسالة قبدا واللالوما إسالة قبدا ركو إني خيسة جرولالو قبدا بيفا قرتي ركو سني أولتين أوفو سنتاني ركو سنغرتي داميجي سني قدت ركو هن أمني لالو قمنا أما سوا إساتي فيديو إساء خشير قوتنين نما ميك أنتن توان خنرتي جون أني سكنان انت تقابا دينين كم نيو دبر من اركابا دار ايغا توبا تدور بايسي الله اكبر تجب ما قبله تجب ما قبله ايه آية نهار أكن وليقل ولندين وليقل آية رب نوتي آية ربي بران ترو أكا عمر وكان وقافا عند كتاب الله نانو نتوقف عند كتاب الله بارك الله ابو شيخ عبد اللطيف كي يقصا سنتي ممجتين سلفر ديمتي ابو يا ريفي مكانا اني دare wanni ani qabu dubartii laaftu qalbii gaarii qabdu wannoo qabdu gurratti illee taatu nama rabbiitiin kadhee itti heerumsiisaa ture kana bichaa miti mucayyoo tana akkam gooneree nu gaafa kaani mucattii lafarra daa'imtu tana maqaan isii Badriya abbaan isii Sheeka Asmaa Dalaga mucattiin toohida qabatti ulamaa irraa Sheekh Abdallah Arusii irraa Sheekh Abdallah eegoo kaarraa tana qoree gale alima fatwa darsa Sheekh Hasan Gammada leenca mucattiin toohida qabattee abbatti gallaan abbaa toohida kunan dhooga jennaan laga kana si darba jedhee mucattiin lafarra daa'imti achi baddee magaalaa Hasaasaa raayitee achitti nama natti erganii na waamanii meeshaa akkana kunoo rakkoonti abbaan kiyya toohidaaf na ari'e ati diinii kanaaf olii gad deemtee nama gargaaraa deemta ati abbaa miskiinaati abboona gargaari waa lama naa godhi naan jette bakka itti qaraasisu naa soqi achi dura mucattiin tuni nama 120 kattamsiifte Qur'aan lafarra deemtutu isiin akka jennaan ammaal jedhan carraa lama sii godha tokko yoo kaa dhiiraa wajjin wal gahu taate si heerumsiisa jedhamu haasawni sii gala yoo san sii dhabee ati kan hin dandeenye taate bakka itti qaraasiftu sii soqa san dhabdu bakka itti qaraatu sii soqa amshir jedhe saniin duuba akka shayni kenna Abuu Yaayaa nama himan kana lafaa ol ka'ee bakkeet waliimaa wayii dhaqee waliimaa keessatti daawaa godhee yoo ijoolleen mirqaantee oo'ite Abuu Yaayaan sirrii jedhanii lafaa ol ka'ee mee namni Qur'aana rabbiin irraa fuutan Qur'aana jee maa Qur'aana akkamii fuuran Sheek Badriyaa beeytuun jedheen ta Qur'aana beeytu san talu kalamaan dhabuuf heeruma dhabde jedhe